harka fuune maatii Qumbii Miidiyaa kun guddaa shoo torbanitti yeroo tokko kan darbu. Qopheessaan sagantichaa an Ambisaa Mangashaati. Arras guddaa shoo sagantaa jabaa nama jabaa hayyuu seenaa fi barreessaa kitaabaa 42 olii abbaa gadaa obbo Jalannatti Waaqayyaa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Egaa haga sagantaa keenyaatti nu faana tura. Obbo Jalannatti Oromoon sagantaa isaa otoo hin jalqabiin eebbaan isaa mee isinis immoo sagantaa keenya eebbaan nu saaqa. Nagaan nooshi jiruuf jireenya keenya eebbisi Oromoo wal jala yaa'ee wal sirreeffatee biyya isaa ta'ee waan taasisi jiruuf jireenya keenya eebbisi mootummaa deemaa keenya duubaaf hundaa nuutiis ani jibbuu daakaa keenya la taasisi jiruuf jireenya keenya. Tole sagantaan keenya eebbaan saaqamee jira. Egaa akka nu hordoftan shakkiin qabu. Asumaan sagantaa keenya sagantaa guddaa shoo Qumbii Miidiyaa irratti kan darbu. Subscribe, share, like nu gochuun dagatinaa. Isinis obbo Jalannatti mee daawwattoota keenya wajjin wal baraa. Maqaan koo Sirnataa Wayyaa Gogoshoon jedhama. Yeroo ammaa kana teessoo Oromoo irra jira. Haa ta'u iyyuu malee barreessaa kitaaba qofaa osoo hin taane qorataa seenaa fi aadaati. Tole akkuma dhageessan kana seenaa isaanii maqaa isaanii isinitti himaniiru. Egaa abbaa gadaa obbo Jalannatti wanti hundumtuu ka'umsaa fi yaa'yamni dhala namaa mucummaa yookaan daa'imummaa irraa jalqaba. Mee haala daa'imummaa keessanii keessatti waan hubanne yoo jiraate obbo Jalannatti waa qorachuu, waa gaafachuu, waa xiinxaluu jaallatu. Inni kun mee daawwattoota keenyaaf ifa nuufaati. Egaa ani waggaa 38 baranaan eebbifame seenaatiin illee guddina koo keessatti ijoollummaa kootii kaasee jechuudha. Jaarolee biratti mul'atte jaaroleen kun immoo yeroo keenya keessatti akka nuti qaxalee taanee jiruuf jireenya keenyatti mo'annu namoota nu gargaaran turan isaan jalatti mul'atte tokkoffaa waa'ee seenaa achumaa jechuudha. Abbaan kunillee qotaan bulaa haa ta'u iyyuu malee barreessaa danda'a. Kanaaf abbaa koo jalatti isaan baradhe barreessuudha waa'ee barreessuu kanatti. Tole seenaan isaanii akkuma isin amma argaa jirtanidha. Egaa hin dhumne amma xumura qophii keenyaatti akka isin faana taatan abdii qaba. Egaa obbo Jalannatti waggaa 32 duratti achi isin deebisee isin mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti muummee seenaa fi seenaatiin akka isin eebbifamtan odeeffannee jira. Mee gaafa mooraa mana barumsaa yuunivarsiitii Finfinnee sana keessatti mudannoo keessaniif muuxannoo keessan mee nuuf qooda. Egaa mudannoon yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ani baradhe seenaadha. Seenaan namooti biyya qallee galeetti nama muraasadha. Yeroo sana hafee jiru gaafuma seenamu dubbisuu gaafata, halkan maatii gaafata, wantoota adda addaati kana keessa dabareeti. Haa ta'u iyyuu malee seenaa barachuun seenaa uummataa barreessuu, uummata koo beeksisuu, addunyaa kanatti illee uummata koo akka beekamu akka eenyummaa isaa sarbamne kanaaf irratti hojjechaa ture duris jechuudha. Maaliif ani barreessee kaa'uun barbaade yeroo sana keessa yuunivarsiitii sana keessatti wantooti adda addaatu jira. Fakkeenyaaf uummati Oromoo kana godaanaadha jedhanii jiru. Ragaa tokko malee jechuudha. Ani garuu gaafuma sana barreeffama koo keessatti waa'ee qabiyyee lafaatiin barreesse barreeffama eebaa gurraachaadha. Qabiyyee lafaa suni maal agarsiisa? Uummati jiruuf jireenyi isaa lafa duukaa wal qabate ta'uusaa, lafa isaa irratti immoo abbaa biyya isaa ta'uusaa kan agarsiisu waanta ta'eef namooti baay'een taakaaroo kaasaa turan. Uummata Oromoo kana akka godaanaa ta'etti. Uummati keenya garuu godaansa waa'ee godaansaa waan beeku muraasa keessatti uummata jiraate waanta ta'eef uummati kun durii kaasee jechuudha. Golbaa, gonka, gongaa, dingaabaa fi waan akkasii keessaa inni jiraatu. Isaan kun namni baay'een waa'ee golbaan waa'ee sululaa jedhanii beeku. Sulula jechuun muummee waan keessatti mul'atudha malee sulula taane gonkaan jedhu iddoo bishaan bana bishaanii jechuudha. Bishaan lafa gurguddaatu jira bishaan gurguddaa keessaa jechuudha. Garuu golba keessa inni jiraatu. Golba Oromoo keessatti keessumayyuu mataa Oromoo jechuudha. Uummati Oromoo jiraatu.
hojiif jiidha qabatee uummata jiraachaa turedha. Isaan bulaadha. Irra jireessi harki 80 har'as harkayyuu taanan jechuudha. Harkas 80 ol 85 ol isaan bulaadha. Kanaaf isaan bulaadha malee tikfatteen bulaa qofa miti. Hojii tikfannaa fi hojii qotisaa wal duukaa kan gaggeessu waanta ta'eef ogummaa adda addaa immoo ogeessa duukaa kan qabu waanta ta'eef uummatni kun durii kaasee biyya isaa irratti kan jiraachaa dhufe malee eessaa godaanee akka dhufne kan agarsiisu waanta ta'eef anis gaafa isa duraa gaafa achi as bahu maalii fi waanti na yaachise maalii fi namooti baay'een godaana kan jedhu. Warri godaanaa jedhu kun maddi ragaa isaanii maali jedhee yeroo hundaa bakka nama seenaa tokkotti madda ragaa tokkollee madda ragaa otoo hin qabaatiin qabatamaan lafarra otoo hin jiraatiin uummati sun illee afoodhaan isaa ta'u baay'ee otoo isaanii itti himatiin an barreeffama waanta ta'eef kana fudhadhu. Kanaaf qo'achuun qaba kan jedhuun uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa saaqamoo godaanaa kan jedhu ragaatiin tumsee barreessuun barbaade jechuudha. Kitaabni koo inni guddaan inni yaada koo gaafa yuunivarsiitii sana keessaa bahee jechuudha. Waggaa 38 baranaa kana gaafa yuunivarsiitii sana keessaa bahee sammuu koo keessa hin jiru kana waanta ta'eef suma kanaan barreesse gara fuula 1775 kan qabu ture. Achi keessaa gadi hanqisee jechuudha. Boqonnaa 5 qofaadha inni qabu. Garuu guddaadha kitaabni sun. Maaliif uummanni kun kaaba qabaa, bahaa qabaa, lixa qabaa, giddu galeessa qabaa, ollaa qabaa, biyya keessaa biyya alaa qaba. Baay'ee mooraa yuunivarsiitii keessaa waggaa amma kana duraa waan baay'ee nu kaastanidha. Amma kana keessatti wantoota hedduu wantoota baratamuu qabu hundumaa nu kaastanii jirtu. Waan jiru hundumaa sagantoota wantoota keessa daddarbitan hundumaa nu kaastanii jirtu. Maaliif akka yuunivarsiitii sana akka galtan illee nutti himtanii jirtu. Tole daawwattoota keenya akkuma amma dhageessan mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maaliif akka galan maal hojjechaa akka turan kaayyoon isaanii maal akka ture hundumaa isaaniirraa barree jira. Tole mee gara kitaabaa isin qabdanitti deemnu. Kitaabni isin qabdan yookaan kitaabni isin barreessitanii jirtanii kitaaba 42 oliidha. Kitaaba 42 ol keessaa kitaaba tokko duwwaatu gabaabumatti dhiyaate. Egaa kitaaba kana keessaa mata dureen isaa Qarree jedhama. Kitaabni 42 ol keessaa kitaaba kana duwwaatu maxxanfamee jira. Kitaabonni warra kaan akkam ta'a? Keessumaa immoo kitaabni kun waggaa muraasa dura as magaalaa Naqamteetti eebbifamee ture. Egaa kitaaba kana dubbiin kitaaba kana maal fakkaata? Maalidha? Egaa kitaabota barreessuu qofa otoo hin taane duraan dursee wanta tokkotu hubatamuu qaba. Namooti kitaabota maaf namoota irratti hirmaanne jedhu qofa miti. Ani amma fakkeenyaaf ani maxxansuu isaa qabee malee kitaaba isaa barreessuu nan danda'a. Baradhee isaanii baheedhaa seenaa keessatti ibsata ta'u barreessuu keessatti jechuudha. Garuu namooti baay'een abjuuma galgala tokkoo ta'an isaan barreessan. Dhalootatti ce'uu barreessanii ani amma fakkeenyaaf kan dhalootatti ce'ee barumsa kennee dhalootatti darbuu danda'u. Kan uummataaf beekumsa tokko ergaa guddaa kan qabu waan akkasii barreessu yeroo baay'ee. Kanaaf ani egaa akkuma carraa ta'ee horiin itti maxxansiisuu argachuu hin dandeenye waan nama maxxansiisus nama ammoo uummata isaa jaallatu. Namni uummata isaa jaallate illee horii qabaachuu jiraachuu danda'a. Kanaaf horiitti qindeessee illee namni sana naa gochuu danda'u waan hin jirreef malee kitaabonni ani amma Qarree kitaaba warra barreesse kitaabota ani amma yeroo baay'ee 48ffaan irra hin jiran barreessaa jiru hin taa'u ani abdiin kutan maaliif waan maxxanfamanii jedhee osoo ta'een ijoolleen asheen qaba ijoolleen koosuun nama beekuu dandeessi. Namni inni beekus na beekus inni duukaa dubbatee duukaa odeessee waan jedhu immoo dhala kootiidha. Akkaataa kanatti namooti kanaaf nama maxxansuu danda'u. Kanaaf uummati koo keessa namni qabeenya kana immoo qabu namoota isaa jaallatu jira jedhee waan dhagaaru gaaf tokko hundi isaa kun maxxanfamee akka hojiirra oolu fi akka uummata filamuu qabu namni naa godhu jiraachuu danda'a kan jedhu abdii kanaan. Duraan dursee kitaabota yeroo barreessu mata dureen isaanii yoonaa dhufan mari'achuu godhu jechuudha. Barreessu
kitaaba kumatti yoo ta'e mata duree isaa arguu qaba dura abduu gotiin arguu qaba wanti isaa eessarraa ka'ee eessarra akka ga'u beekuun qaba amma fakkeenyaaf qubee jireenyaa kan jedhu kan jedhamu fakkeenyaaf qubee jireenyaa maaliif qubee jireenyaa qubeen jireenyaa kun Great Novel jedhamee beekama afaan tokko akka guddatuuf afaan teekinooloojii afaan saayinsii fi afaan Great Novel kana addunyaan akka inni dubbisuuf jechuudha namni maaliif afaan jedhana barbaada maaliif Great Novel achirraa argata jechuudha kanaaf Great Novel sana boqonnaa 36 qaba fuula 441 gasheera yeroo ammaa kana duraalee 569 ture kan guddanne gari malee guddatee namni waan jechuu kan dandeenye beektanii kanaaf isa akka sawara akkasii baatu tumattanfamee uummata afaanii fi guddinaa afaan Oromoo aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoof bu'aa buusa jedhee yaadani kanaaf akka kanaatti nan hojjedhu garuu kitaaba ishee qarree kana sanaan jettee haadhisiise garuu namni gaafa sana dhagayeetti hafee haa ta'u inni hafee haa ta'u namni deddeebiin jiru kun kitaaba kuma tokko gadi gammadamfame nutti hin gurguramne jira egaa namooti tarii inni ishee kana laalata jirudha warra gurguddaa warra seenaa keessas kan qaba ragaatiin kan deeggaraman jechuudha kun asoosama yeroo jedhamu soo waa warra hundaa'een qabatamaa uummata keessa jiru fi haala lafarra jiru waan ibsuu waan ta'eef isheen kun mataasee ergaa qabdii boqonnaa 8 qabdi akkaataa uummata keenyaatti ibsuu danda'uun inni barreeffame jechuudha kanaaf isheen mataasee dubbisee namni fiidbaakii namni akka ammammaatti gaariidha waan isaa ergaa qabaa ergaan sunis kan uummataaf gargaaruudha naan jedhu malee ammammaatti qeeqii natti namarratti dhiyeessee dhuga garreeffame jechuudha kitaabota naan barreessu tokkoffaa naannoo koo fi uummata koo waan ibsuudha yeroo hundaa afaan tokko qofaa miti maaliif afaan ingiliffaatiin illee maaliif hin barreessaa ergaa sana addunyaan kun baruu qaba fakkeenyaaf amma the disintegration of Wallagga state farms and its impact on socio-economic status kan jedhu an barreessa kun qonnaa hatoo ture namootuma jala ture misoomni qonnaa kun diigamuutiin kan ka'e maatii meeqatu bittinnaa'ee jira jechuudha kanaaf rakkina uummataa irratti hundaa'eedhaan furmaata akka barbaadu warra akkasii fa'aa barreesseera jechuudha. Achi keessatti kitaabni keessaa tokko fuulli isaa 775dha. Innis mata dureen isaa uummatni Oromoo Afrikaa saaqamoo godaanaa kan jedhudha. Inni kun maal jechuu barbaadaniiti? Saaqamoo godaana jechuun maal jechuu barbaadaniiti? Ilaama uummanni Oromoo kun saaqaa baadiyyaati moo saaqaa baadiyyaati moo godaanee biyya biraatiin keessa jiru? Amma warri godaanaa jedhan suni maal irratti hundaa'anii jibaa isaan godaanaa jedhan. Uummata godaanee gaaf tokko godaanee hin beekne uummata waa'ee godaanaa isaan beekne godaanaa yeroo ammaa jechaa. Fakkeenyaaf amma golba bishaan irra kan inni jiraatu. Golba bishaanii keessatti immoo qotisni iddootti jalqabame yeroo duraa jechuudha. Iddootti mootummaan jalqabame. Kana waanta ta'eef uummati kun durii kaasee bulchiinsi isaa gadaadha. Bulchiinsa uummata Oromoo jechuudha. Kanaaf illee yaadeen barreesse. Madda ragaa hin qabne irratti godaanaa jedhu kun amma mana barnootaatti bittinnaa'ee amma sammuu uummataa bittinneessuutti gaheera jechuudha. Kanaaf kanammoo barreeffamaan natti haquu dandeessu jechuudha. Kanaaf seenaan kun akka baramu inni barbaade Wallaggi mataan isaa maqaa namaati. Maqaa sadii jiraate kana waanta ta'eef Wallagga keessa maaltu jira jedhama. Yoo ilaalan Wallaggi mataan isaa maqaa namaati. Sadii jiraata isaanis. Kanaaf waanta ta'eef akkaataa qabiyyee keenyaatu warra kaan irraa addadha. Kanaaf ani waa'ee lafaa kanaa fi waa'ee uummata kanaa akkaataa kanatti hin barreessee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Abbaa Gadaa obbo Chirnat Waaqayyaadha waan baay'ee akkasiin barattan nan beeka. Abbaa Gadaa obbo Chirnat kitaabota 42 ol keessaa kitaaba tokko duwwaatu barraa'e. Kitaabonni warri afanii maaliif akka hin barreeffamne uummatatti hin dhiyeessine yookaan immoo maaliif akka mana iddoo jiru hin baane maaltu godhe? Wanti isin danqee maaltu jira? Dubbata danqaan ta'e egaa nama ani ofii koo asuma beekamu hojjetaa mootummaa ture Oromoo ba'utti waliin argadhu kana immoo maatii ittiin jiraachisee irraa hafee kana maxxansuu hin dandeenye. Isuma kanaa'u namoota qarree kanallee namoota 5 jaatu walumatti waan jedhee na maxxansiisee
Keessumaa kana yoo jechuudha isaaniif gargaaran dhiyeessaa. Garuu isa bichaa qofaa miti. Inni kun namni uummata isaa jaallatu booda dhufuu danda'a. Amma fakkeenyaaf kitaabonni kun maxxanfamanii uummataaf ooluu danda'u. Qabeenya uummataati jedhee yaada. Maaliif ani qabeenya uummataati? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan abbaa gadaa obbo Charannatti Waaqayyaa jedhan dhageessanii jirtu. Kitaabni isaan guutummaa miti isaanii kitaaba jechuu hin danda'amu. Kitaaba 42 ol barreessanii reefuu kitaaba tokko duwwaa kunoo harka uummatarraan gaa'e. Egaa namoonni yaada isaanii kana dhagaawwatan mee namni deeggaruu barbaadanii biyya keessaas haa ta'u isaanii quunnamtanii wajjin haasa'uu dandeessu. Isaanis kan isaan jedhanii ani qabeenya uummataati. Wanti ani qabus immoo kan qabeenya uummataati. Jedhan sababi ta'eef namoonni bira dhaabbachuu barbaadan carraa kanaan bira dhaabbachuu dandeessu. Egaa obbo Charannat mee waa'ee kitaabaas haasofnee finnee mee wanti isin ajaa'ibu amma ammatti wanti isin na ajaa'iba jettanii yaaddan maaltu jira mee? Wanti na ajaa'ibu wanti tokko amma fakkeenyaaf namooti baay'een gadaadhuma mataasaa beekuu isa jedhudha. Namni baay'een gadaa yeroo jedhu hunda keessaa. Gadaani waan guddaa hambiraa miti bulchiinsa uummata Oromoo. Hambiraa otoo hin taane jechuudha. Kan nuti beeknu akka kanatti bulchiinsi uummata Oromoo kun immoo caacculee 5 jechuudha. 5 elements kan inni bulchu. Isaan kana gargar baasee hin beeku namni waa'ee. Maaliif caacculee gadaa 5 kana jechuudha. Caacculee gadaa 5 kun tokko seera bilisoomsuu duraan dursee gadaan waan inni hojjetu keessaa tokko seerri bilisoomuu qaba eenyuuf jechuudha. Inni lammaffaa dinagdee qajeelchuudha. Inni sadaffaa hawaasa gurmeessanii ceesisuu. Arfaffaa siyaasaan yaasee gashuu bobbaasee tiksuu. Siyaasa malee siyaasa miti. Afaanichi siyaasa yaasee gashuu bobbaasee tiksuu. Isa kana raawwata ture. Gadaan nama bobbaasee tiksee gashuu hin dandeenye waama. Bulchiinsi gadaa keessaa tokko caacculee tokko keessaa tokko isa kana arfaffaa irra jiru kana. Inni shanaffaa amantaa. Amantaan bulchiinsa gadaa jala kan jiru amantaan. Amantaa jechuun immoo maal jechuudha? Gaaddisa tokko jala uummata wal sirreeffachiisee toora tokkoon bo'oo tokkorra akka inni yaa'u gaaddisa tokko jalatti akka inni hiriiru taasisuu wanta ta'eef tokkummaa uummataaf illee hangargaaru jechuudha. Dhalli namaa 5 jedhee hayyaadudha. Dhalli namaa mataan isaa. Kanaaf gadaan bulchiinsa addunyaa kana keessatti bulchiinsa dimokiraasii guddaa addunyaa kanaaf illee gonfee addunyaa kana illee beeksisee addunyaa kana illee jiraachisaa ture wanta ta'eef bulchiinsa gadaa kanatti hunda dinqisiisa. Ajaa'iba waa'ee gadaa keessatti bulchiinsa akkamitti akka uummata bulchee akkamitti akka uummata wal jala yaasee akkamitti akka wal sirreeffachiisee akkamitti akka biyya isaa irratti biyya abbaa biyya isaa taasisee hanqabate wanta ta'eef kanatu na ajaa'ibsiisaa jechuudha. Tole daawwattoota keenya waan isaan jiran wantoota isaan ajaa'ibsiisan wantoota isaanii akka waa tokkotti isaanii dinqisiisan dubbatanii jiru. Okay. Tole isin abbaa gadaa mee yeroo tokko eebba kitaabaa irratti ta'ee sagantaa adda addaa irratti abbaa gadaa taatanii hin dhiyaatu. Sagantaa kana irratti dhiyaachuu keessan alaa hojii idilee isin qabdan maalidha? Kitaaba barreessuu sagantoota adda addaa irratti yeroo isin dhiyaatan miidiyaa kanarra jira. Kanaafuu isa alatti hojii idilee isin qabdan maalidha? Hojii illee koo barreessuu qofadha, dubbisuu qofadha. Ani otoon barreessiin otoon dubbisiin buluu hin danda'u sun jechuudha. Guyyaa guyyaatti immoo sagantaa karoora qaba. Karoora qotuuni waan ja'a anani waan godhu. Waan ja'a guyyaatti waan haaraa ja'a ganni koo keessatti gashattiin mula. Jibsoo jechuun bokkaabilee isa jedhu warra akkasii fa'aa kanaaf waan hojjedha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii abbaa gadaa obbo Charannatti Waaqayyaa wajjin gochaa jiru akka tuffitti jira. Isinis akka nu daawwachaa jirtan abdiin qaba. Egaa obbo Charannatti yeroo kanatti ogbarruun Oromoo babal'atee namoonni kitaaba barreessan baay'een isaanii jira. Ammana kan hin jedhamne yoo bakkeetti baanatee jechuudha. Mee isaaniif dhaamsa akkamii dhaamsu? Yaada akkamii qabdu?
barreessaan baay'eedha. Fakkeenyaaf Abduul Magargara tokko ani godhee ani kitaaba barreessi yoo jedhee maal godhaa namoota sirriitti kitaaba barreessuu danda'an barreessanii beeksisuu danda'an uummata isaanii isaan biraa karaa cufachuu. Maaliif waa tokko ergaa tokko keessatti kan fudhatu taanaan ergaa guddaa of keessaa hin qabu taanaan dhaloonni kanaan hin karamu taanaan jechuudha. Kanaaf namooti tokko tokko wacuun tokko tokko afaan qubee kanatti illee yeroo isheen buutu sammuu kooti nama daanaan beektaa maalii godhame qubee kana uummata keenya kana bilisoomsee gara dimokiraasii isa dhugaatti hangeessu jechuudha qubee kana jechuudha. Kanaaf qubee kanaan gurmuufee addunyaa kana beeksifachuu danda'a maayikirooskanditi. Afaan Oromoo gaaffii 31 namoonni tokko tokko kana waan tokko fooyyessinaa jedhu abbaa qaba. Alabbaa qabu kana fooyyessuu waan gochuu hin danda'a. Uummata sanaa barreeffame uummata sanaa kan ga'u taanaan maal gatii qabu. Mana boqottaa fayyadee jennaan saala fayyadata fayyadaman. Kanaaf namooti warra barreessanii sirriitti barreessanii uummata kana beeksisuu uummata kanaaf illee bu'aa buusuuf warroota namoota tattaafatan isaan kanallee gargaaranii namooti warri qabeenya qaban jechuudha. Waan illee hin qabu laaptooppii wanta adda addaa hin qabu maaliif hana kabar ordinary no ini kabar waan ta'e waan ta'e kana wanta kasih jira namooti barreessan kun immoo jaarsoliin jechuudha. Jaarsoliin mataa isaanii mana kitaabaati. Akka waan amma dabalatee jechuudha. Maaliif yoo jedhame muuxannoo isaan qaban jechuudha. Graduated from University of Experience. Tole, kabajamtoota daawwattoota keenya turtii abbaa gadaa obbo Chirannat Waaqayyaa wajjin gochaa ture keessatti wantoota hedduu akkasiin barattan abdiin qaba. Egaa obbo Chirannat mee karoora keessan gara fuulduraa maalidha? Yeroo ammaa kana egaa ani wanta barreessuu danda'u barreessee ammallee wanta dabalamuu qabu beekumsa koo kana keessatti umurii koo kana keessatti ani qoradhe hundumaa beekumsa sana barreeffamaan amma kan danda'ametti uummata harkaan ga'uu gatii yaadu kanaaf isa kana qopheessaa jira. Isaan kunillee gara soofti koppiitti geeddaramanii jechuudha. Animlee jiraadhes arguu nan danda'a yaadachuu baadhes immoo namtatti akka darbaniidhaan barbaadu. Addunyaa kanatti illee raabsamuu beekumsii fi eenyummaan uummatichaa akka addunyaan kun beeku wanta taasisuuf uummata koo beeksisuudha. Hamma gaafa dhumaatti uummata koo duukaa ta'ee uummata koo otoo hin galiin uummata koo amanamaa ta'ee jiraachuudhaan ani barbaadu kanadha. Yeroo ammaa kana waan Oromoo beeraa dhumma Oromootiin gara maatii 8 galaa bushuu. Oke, galatoomaa. Deem jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii isaan wajjin turre keessatti wantoota hedduu akka irraa baratan abdiin qaba. Egaa kitaabni isaan barreessan keessaa kitaabni amma ammatti gabaarra jiru kitaaba kana qofaadha. Kitaabni mata dureen isaa Qarree jedhama. Namni hundumtuu bakka jirtanitti yoo dubbistan gaariidha. Kitaaba waa hedduu nama barsiisudha. Warroota haasaa olle keessa warroonni hafanii akkasumatti kuusaa ta'an jiru. Mee warra hafan keessaa namni akka carraa isinitti dhagahame kitaaba kana bakkaan ga'uuf barbaadan abbaa gadaa obbo Chirrannatiin dubbisuu dandeessu. Sagantaa keenya keessatti waa hedduu akkasiin baratan abdii qaba. Egaa obbo Chirannat yeroo keessan qaalii nuuf eeyyamtanii asitti argamuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Itti aansuudhaan yoo yaada nama galateeffatta yoo qabaattan asumaan akkasiin galateeffattan isin jedha. Egaa ani duraan dursee galateeffachuu qofaa otoo hin taane isinillee mataa keessan dhaloonni boruu kun kana yaaddanii yaada kana akkan beeksifadhuuf akkan eenyummaa koo ibsadhee na gochuu keessaniif isinillee galanni guddaan isiniif hin ta'a jedheeti yaada. Isinillee galatoomaa dhalagoo warran dashee qofa otoo hin taane isinillee dhalagooti jedhee yaada wanta ta'eef uummata koollee akka kanaatti isaanii yaada wanta ta'eef hundumaa galateeffachuun barbaada. Garuu haa ta'u maatiin koo yeroo hundaa naan jechuudha. Maafara istaadhaan naan jedhanii na duukaa dhaabatanii jechuudha. Ati warraa koo
na duukaa akka jirtu ijoolleen koo hundi isaanii jechuudha. Waan danda'anii umurii isaanii ijoolleedha. Haa ta'u na duukaa dhaabbatanii akka hin jiruun ofixaan bahu. Tadi guyyaa na tumsanii dari garanii akka inni barreeffatu waan tan barbaachisan waan tokko illee citee lafa buute namaati isaanii jedhanii baay'ee gooti jedhanii akka kanatti akka hunuunfamee taa'uu naa taasisu isaanii isaanii hin galteeffate duraan dursee nama duraayyuu maatii koo jechuudha. Warraa koo Saggaayee Dambii Baasaatii warraa koo ijoolleen koo Gaaddisee Simboo Jariilee Toobarraa Daaniyaa Marartuu isaan kun jajjara ijoollee ja'a kan goobana waaqayyoo deemtan hundumtuu isin faamil kaa'uuf jedha horaa bulaalee jedhanii isaan deebisa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya amma ammaatti gaggeessaa turre irratti yaada qeeqa yoo qabaattan nuuf kennuu dandeessu. Hagaa torban keessaa sagantaan keenya torbeedhaan kan dhiyaatu amma sagantaa isaanii hojii walii qabnu kan marratti godhamu torban sagantaa biraatiin hanga walitti deemutti nagaan tura.